Akkam jirtu fayyaa keessanii namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama. Fayyaan tuubirra yeroo baay'ee dhukkuba kaleetiin ol qabatee namoonni kaleen isaanii akka dadhabe yookaan immoo akka hojii dhaabe itti himamuudhaan dhiigni isaanii maashina dhiiga qulqulleessuun qulqullaa'uu akka qabu yookaan immoo kaleen isaanii akka jijjiiramuu qabu itti himame namoota kalee isaaniif kennan yeroo barbaadanii fi qarshii baqaqsanii yaaluu ittiin hojjisiifatan barbaaduuf yeroo dhama'an miidiyaa adda addaa irratti ni arginas ni dhageenyas. Kun immoo namoota yeroo baay'ee dhukkuba kaleetiin miidhamaa turan irratti kan mul'atu yoo ta'u, kun fayyaa keessatti chronic renal failure jedhamuudhaan beekama. Karaa biraatiin immoo namoota duraan kaleen isaanii fayya qabeessa ta'e irratti yeroo gabaabaa keessatti kaleen isaanii dhukkubsattee hanga sadarkaa hojii dhaabuutti gahuu dandeessu yoo ta'u, fayyaa keessatti acute renal failure jedhama. Inni yeroo gabaabaa keessatti kalee keenya hubuun sadarkaa kanaan gahuu danda'u kun nama kamirrattuu uumamuu danda'a waan ta'eef rakkinaalee yeroo gabaabaa keessatti kalee keenya sadarkaa kanaan gahan irratti hubannoo gadi fageenyaan qabaatanii akka ofis maatii fi hiriyoota keessanis fayyadaniif odeeffannoo kana hanga dhumaatti hordofaa. Namoota biroofis share godhaa. Dadhabbiin kalee yeroo gabaabaa keessatti uumamu kun maal akka ta'e, maalirraa akka nu qabu, mallattoo isaa, rakkoo kana akkamitti ofirraa ittisuu akka dandeenyuu fi yaala isaa, keessattuu dhukkubni kun yoo yeroon yaalamuu baate garamitti deemuu akka danda'u ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Na hordofaa. Namoonni maatii fayyaan tuubii hin taane yoo jiraattan immoo asumaan YouTube koo kana subscribe godhuudhaan odeeffannoo fayyaa hordofuu dandeessu. Na faana bu'aa. Duraan dursinee waa'ee kalee keenyaa yoo ilaalle akkuma asirratti argitan namni tokko kalee lama qaba. Kalee lamaanuu adda addatti hidda dhiiga qulqullaa'uu qabu gara kaleetti fidanii fi hidda dhiiga qulqullaa'e gara marsaa dhiigatti deebisan qabu. Xuraawaan dhiiga keessaa bahe immoo bifa fincaaniitiin kalee lamaan irraayyuu ujummoodhaan gara afuuffee fincaaniitti yaa'a. Fincaan afuuffee fincaanii keessatti erga yeroodhaaf kuufame booda gara alaatti ba'a. Haala kanaan kaleen keenya xuraawaa qaama keenya keessaa baafti jechuudha. Xuraawaan kaleen keenya bifa fincaaniitiin gara alaatti baaftu kun xuraawaa yeroo wanyaatiinsi keemikaalaa adda addaa qaama keenya keessatti raawwatu uumamu yookaan immoo qorichoota dhukkuba adda addaatiif fudhanne ta'uu danda'a. Kaleen keenya xuraawaa kana qaama keenya keessaa kan baaftu dhiiga dhimbiibuudhaan. Dhiiga dhimbiibamee qulqullaa'e gara marsaa dhiigaatti deebisti yoo ta'u, xuraawaa dhiiga keessaa bahe immoo bifa fincaaniitiin gara alaatti baafti. Bifa kanaan kaleen keenya guyyaatti yeroo 40 ol dhiiga keenya qulqulleessiti jechuudha. Faayidaan kalee keenyaa isaan biraa immoo dhiibbaa dhiiga keenyaa to'achuu, asiidii fi beezii dhiiga keenyaa madaaluu, oomisha dhiiga diimaa qaama keenyaa to'achuu, oomisha vaayitaamin D qaama keenyaa to'achuu, gulukoosii haaraa qaamni keenya uumu keessatti hirmaachuu fi kanaafi kan kana fakkaatan ta'a. Kaleen keenya akkaataa armaan olitti ibsame kanaan hojii isii hojjetti yoo ta'u, yoo dhukkubsatte immoo hojii kana ni hir'ifti. Kun immoo xuraawaan qaama keenya keessatti kuufamaa akka deemu taasisa. Wantoonni yeroo gabaabaa keessatti kalee keenya miidhuun sadarkaa kanaan gahan bakka saditti qoodamu. Tokkoffaa sababa kaleen dura, lammaffaa sababa kalee keessaa fi sadaffaa sababa kaleen boodaa jedhamuun beekamu. Sababni kunniin fayyaa keessatti pre-renal, renal and post-renal cause jedhamuun beekamu. Sababoonni kalee keenya miidhan kan kaleen dura sababoota dhiiga gara kaleetti yaa'u hir'isan yoo ta'u, isaanis garmalee haqqisuu yookaan ol deebisuu, garmalee baasuu yookaan teessisuu, garmalee dhiiguu, qaamni keenya ibiddaan baay'ee gubachuu fi infekshinii dhiigaa qabaachuudha. Wantoonni kunniin hunduu dhiiga gara kaleetti yaa'u hir'isu waan ta'eef kaleen keenya ni dhibamti. Sababoonni kalee keenya miidhan inni lammaffaan rakkinoota kalee keenya keessatti uumaman yoo ta'u, kunis dhiigni kalee keenya keessatti itituu, hiddi dhiigaa kalee keenya keessatti argamu dhukkubsatuu, tishuun kalee keenyaa miidhamuu,
Kun immoo qorichoota dhukkuba adda addaatiif fudhannuun yookaan immoo infekshinii adda addaatiin ta'uu danda'a. Sababoota kalee keenya miidhan keessaa inni sadaffaan immoo sababa kaleen boodaa yoo ta'u, kun kalee keenya kan miidhu fincaan kalee keenya keessatti oomishame gara alaatti ba'uu dhorkuudhaan. Isaanis dhagaa kalee, qorichoota adda addaa dhukkuba birootiif fudhannu, dhiitaa adda addaa qaama keenya keessatti uumamuudhaan fincaan yaa'uu dhorgan ta'uu danda'a. Dhukkubni kun nama kamirrattuu mul'achuu osoo danda'u, irra caalatti immoo namoota akkamii hubuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle immoo dhukkubni kun yeroo baay'ee kan hubu namoota dhukkuba sukkaaraa qaban, namoota dhukkuba onnee, dhukkuba tiruu, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabanii fi namoota umriin isaanii deeme irratti yeroo baay'ee mul'ata jechuudha. Mallattoo dhukkuba kanaa yoo ilaalle immoo sababa dhukkubni kun irraa ka'e irratti hundaa'uudhaan mallattoolee akka dheebossuu fi afaan goggossuu, hammi fincaanii hir'achuu yookiin fincaan dafee dafee qabuu, fincaan diimachuu, dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu, qaama ho'isuu, qaama dhiitessuu fa'a qabaachuu danda'a. Mallattoolee kanarratti dabalataan qorannoowwan dhukkuba kanaaf godhaman baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko yoo ilaalle wanta keraatiniin jedhamu dhiiga dhukkubsataa keessaa safaruudha. Wanti keraatiniin jedhamu kun xuraawaa yeroo wanyaatiinsi keemikaalaa maashaalee qaama keenyaa keessatti raawwatu uumamuudha. Xuraawaan kun immoo qaama keenya keessaa kan ba'u karaa kaleetiin bifa fincaaniitiin. Haaluma kanaan yoo wanti keraatiniin jedhamu kun yoo ol ka'e yookaan harka duwwaa 3 mg/dl yoo dabale dhukkuba kalee argisiisa jechuudha. Dhukkuboota yeroo gabaabaa keessatti kalee keenya faayidaan ala godhan kana akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya yookaan akkamitti yaalamuu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle, fakkeenyaaf namni tokko yoo baasaa fi haqqee yoo qabaate dhangala'aa qaama isaa keessaa hir'ate osoo sadarkaa kalee isaa itti miidhurra osoo hin gahin dhangala'aa kana bakka buusuu qaba. Kun immoo dhangala'aa dhimma kanaaf qophaa'e kan ORS jedhamu dhuguudhaan yookaan immoo mana yaalaa deemuudhaan dhangala'aa hidda dhiigaatiin kennamuuf fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Karaa biraatiin immoo namni tokko yoo sababa kamiinuu kan dhiigu ta'e duraan dursinee dhiiga san dhaabuu qabna. Itti aansinee isa dhiige san sadarkaa isaarratti hundaa'uudhaan dhangala'aadhaan yookaan dhiigaan bakka buusuu qabna. Wantoota kalee keenya miidhan keessaa inni biroo immoo infekshinii adda addaati. Infekshinii jechuun yeroo lubbu qabeeyyii xixiqqoon akka baakteeriyaa qaama keenya keessatti wal horanidha. Baakteeriyaan kun kalee keenya bira kan ga'u karaa marsaa dhiigaatiin yookiin immoo karaa ujummoo fincaaniitiin ta'uu danda'a. Mallattoon infekshinii ujummoo fincaanii yeroo fincaannu nu gubuu, dafee dafee nu fincaansisuu fi ho'isuudha. Kanaafuu mallattoo akkanaa yoo qaban sadarkaa kalee keenya itti miidhurra osoo hin gahin yaalamuu qabnaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo wantoonni fincaan kalee keenya keessaa akka hin baane ittisan kan akka cirracha kalee, cirracha afuuffee fincaanii fi dhiitaan adda addaa yoo jiraate kalee keenya irratti rakkina osoo hin uuminiin duratti yaalamuu qabnaa jechuudha. Walumaa galatti sababa kamiinuu haa ta'u kaleen keenya yoo hojii isii hir'ifte xuraawaan qaama keenya keessatti kuufamaa deemaa jechuudha. Kun immoo meeshaa xuraawaa kana dhiiga keenya keessaa baasu nu barbaachisa. Meeshaan kun dhiiga dhukkubsataa keessaa baasuudhaan qulqulleessee gara marsaa dhiigaatti deebisa. Yoo kaleen keenya guutumaan guututti hojii dhaabde immoo baqaqsanii yaaluudhaan kaleen keenya jijjiiramuu qaba jechuudha. Dhukkubni kalee kun yeroodhaan yaalamuu yoo baate garamitti deemuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle immoo dhukkubichi gara qaama keenya hundatti babal'ataa deema. Somba keenya keessatti dhangala'aan akka kuufamu taasisa. Dhukkuba onnee nutti fida. Dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaas ni hir'isa.
Walumaa galatti wantoota an hanga ammaa isiniif ibse kanarratti hundaa'uudhaan kaleen keessan sadarkaa dadhabuurra osoo hin gahin dura of eeggannoo barbaachisu hunda gochuufii qabdu isiniin jecha waan haga ammaa nafaana turtaniif baay'ee galatooma. Namoonni maatii fayyaantuu hin taane yoo jiraattan immoo asumaan yuutuubii koo kana subscribe godhuudhaan na jajjabeessuu dandeessu. Waa'ee fayyaa keessanii hordofuu dandeessu. Fayyaa ta'a.